Akkam jirtan kabajamtootaaf jaallatamtoota hordoftoota YouTube chaanaalii kootii kan taatan hunduma keessaniif nagaan waaqayyoo lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Nagaa keessanii obboleettiin keessan nagaa guutuun qaba. Inni madda nagaa keenyaa ta'e waaqayyoo galata guddaa fudhatu. Akkasuma hordoftoota YouTube kan kootii kan taatan nagaan bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu jechuun jaalladha. Akkasumas har'aa oduu gammachiisaa qabadhee gara keessanitti dhufeetiin jira. Galatooma isiniin jechuun barbaada. Egaati namni waan tokko yeroo calqabu lafa yaade sana gahuudhaaf ni tattaafata. Egaati lafa yaade sana gahuudhaaf immoo bu'aa bahiin baay'ee hin jiru. Dadhabbiin jira. Yeroo itti nan dhiisa baqa wanta akkasii kun na dadhabsiiseera jedhanii abdiitti kutatanillee hin jira. Maaliif nam tokko bakka sana gahuudhaaf yeroo karoorfatu lafa sana gahuudhaaf chaalenjiin baay'eetu jira. Wanta abdii nama kutachiisan, wanti nama dadhabsiisan, karaa booddeetti akka deebitu kan si taasisan baay'eetu jira. Egaati hunduma keessattuu immoo abdii kutachuu dhabuun bakka yaadan saniif tattaafatanii hojjechuun bakka yaadan akka nama geessisu dhuguma anis argee jira. Hundumti keessanuu ni beektu jechuudha. Anis immoo waaqayyo na gargaare YouTubein koo monetize ta'ee jira. YouTuberii ta'eetiin jira jechuudha. Guddaa galatoomaadha. Kun immoo kan ta'een gargaarsa keessanii fi gargaarsa waaqayyooti. Tokkoffaarratti waaqayyootu na gargaare. Taansii immoo gargaarsa keessanii. Sadaffaarratti immoo yaa'u jajjabina kootiin jechuudha. Kana keessatti garuu bu'aa bahii baay'eetu jira. Har'as ergaan dhaloota booddee jiraniif dabarsu yoo jiraate namoota YouTube hojjechaa jiraniif abdii hin kutatinaa, jawaadhaa, hojjedhaadha. Bakka yaaddan san hinuma geessu dadhabbiin jiraachuu danda'a. Wanti kamiyyuu dadhabbii qaba. Wanti kamiyyuu bu'aa bahii qaba. Wanti kamiyyuu jabaatanii hojjechuu barbaada. Haa ta'u malee nama abdii hin kutanne namni jabaatee hojjete bakka yaade sana hinuma gaha jechuudha. Kanaaf warri booddee jirtan warri YouTuberii ta'uudhaaf hojjechaa jirtan jabaadhaa hojjedhaan isiniin jedha hinuma geessu. Gorsa tokko immoo asirratti dabarsu wanti hin barbaadu namoonni yeroo baay'ee gara YouTube kanaatti yeroo nan dhufu achi hin geessu innoo akkasii baqa jira miti wantoota hamilee nama buusan namoonni dubbatan jiru. Garuu sanuma hunda keessatti oduu namaatiif iddoo laachuu dhiisanii kaayyoo ofiidhaaf karoora ofiidhaaf hojjechuun bakka yaadan nama geessisa jechuudha. Gorsi isiniif laadhu oduu namoota kaanii dhaga'uu dhiistanii bakka yaadan san gahuudhaaf tattaaffatanii hojjechuu akka qabdan asumarraan gorsa isiniif laadhaa. Itti aansuudhaan immoo namoota akkanas gahuuf na gargaaraa turaniif waaqayyo isinaa eebbisu isiniin jechuun barbaada. Lafan ani hin beeknetti lafa dogoggora qabutti naaf sirreessaa, na jajjabeessaa, wanta jiru na hubachiisaa, wajjin sheernaaf gochaa hiriyootatti naaf affeeraa, ofii keessaniif dhuftanii viidiyoo hojjettanii akkan gadhiisuuf naa gochaa kan turtan hundi keessanuu eebbifamaa guddaan isin jaalladhaa. Iddoo guddaa qabdu dhugaadha jireenya koo keessatti. Baay'ee isinin jaalladhaa. Galatooma isiniin jechuun barbaada. Ammas immoo warri maatii hin taane maatii naa taatanii akkana hordoftan laayikii tuquudhaan akkana jajjabeessitan sheer gochuudhaan hiriyoottan keessan biraan akka geessan asumaan jaalalaan isinin gaafadhaa. Namni fedha qabdan kiisii YouTube subscribe godhaa na hordofaa. Wantoonni ani gadhiisu yeroo hundumaa wanta sagalee waaqayyootiin wal qabateedha. Wanti biraa hin jiru jechuudha. Kanuma barumsa garagaraa keessummoolee garagaraa irratti nan affeera. Irra caalaan wantoota barumsa qaban karaa YouTube kanaatiin isin qaqqaba. YouTube kan koo namni subscribe hin goone ammuma ishee subscribe jettu dhugaadha. Akka yeroo hundumaa viidiyoon kan koo isin qaqqabuuf jechuudha. Hanga ammaatti kan na wajjiniin turtan, kan na jajjabeessaa turtan, kan bukkee koo dhaabbachaa turtan guddaa eebbifamaa. Isiniin jaalladhaa, isiniin kabajaa. Dhugaadha maqaa keessan dha'ee hin xumuru waan ta'eef hundi keessanuu laphee keessan keessatti ni beektu. Anis akkasuma nan beekaa, Ancaaleemu waaqayyoon ni beekaa. Guddaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Eebbifamaa ulfaadhaa. Ammaan booda viidiyoo babbareedaa isaa ergaa gurguddaa qabu barsiisoo ta'an hojjedhee YouTube kana irratti gadi dhiisa. Akkuma duraa na jajjabeessaa isiniin jechuun barbaada. Eebbifamaa guddaa waaqayyo isinaa eebbisu shaalu. Abdi kutee galee ansi waamee takka lafa laalee bara namni abdi kutee galee ansi waamee takka lafa laalee.